Tole nagaan waaqayyoo haalaa fi qixa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube channel Abarraash kan taatan hunduma keessaniif nagaan bakkaa fi bakkee jirtanitti iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yeroo kanatti guyyaa kanatti wanti nan isiniif qabadhee dhaadhe baay'ee waan amilee koo na buuse baay'ee waan natti dhaga'ame. Obboloota koo qomoo koo lammii koo kan ta'an ijoollee Oromoo nama ta'eetoo kan argame hundumaaf mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti warroota rakkachaa jiranidha. Qaama dhaga'uu dhabame, iyyannoon isaanii dhaga'amuu dadhabame, waannan isaanii dhaga'amuu dadhabame. Dhalli namaa nyaata hin obsa, beela hin danda'a, dararamaa waan adda addaa hin danda'a. Dhugaatii bishaanii garuu hin danda'u. Bishaan hin obsu, beela bishaan hin danda'u, dheebuu bishaan hin danda'u. Gaafa duune bootaa waliif hin kennuu dhiisa. Dhalli namaa reeffisaayyuu kabaja qaba Itoophiyaa keessatti. Dhalli namaa nama ta'ee kan argame, kan isa fakkaatu yoo arge lammiin Itoophiyaa bootaa kennaaf. Namni ulfina qaba Rabbiin gaditti. Namni ulfina guddaa qaba. Silaa nama too lubbuun isaa kun keessa jiru kan hin ulfina hin kennineef reeffa namaatiif akkamitti ulfinni kennama? Akkamitti ulfinni kennama? Maal obboloota koo waliif ayyaannu? Maal obboloota koo walirratti iyyaannu? Maal obboloota koo waliif dhiibnu? Eekamsi obboloota koo mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa rakkachaa jiran. Ho'aan gubachaa turaniiru. Ho'aan daramaa turaniiru. Amma immoo qorraan, amma immoo cabbiidhaan, amma immoo dhagaarra ciisaniitu kan rakkachaa jiranii. Maal obboloota kootiif sagalee ta'aa warroonni isaanii gurguddaa qabdan. Mata duree torbee tokko ittiin godhatina. Warri dubbattanii dhageessifachuu dandeessan. Warroonni chaanaalii gurguddaa qabdan obboloota keenyaaf iyyaa. Maaloo waliif ayyaannu? Maaloo waliif iyyinu? Maaloo waliif birmannu? Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Nyaata namni beela hin obsa. Namni beela hin obsa. Namni beela hin obsa. Bishaan dhugaatii garuu hin obsu tokko. Sa'aatii tokko obsuu hin danda'u. Ho'isuun irratti gadi bu'aa ba'e. Barahaa keessa dhaabachaa ba'an. Affeelamaa ba'an. Yeroo kun immoo yeroo qorraati. Yeroon kun yeroo qorraati. Firaashiin tokko hin jiru. Uffannaan tokko hin jiru. Yeroo dhagaacharra ciisanii guggubata. Yeroo dhagaacharra ciisanii obboloota kootiif sagalee ta'aa warra mana dhageessatti gubachaa jiraniif. Anis obboloota kootii humna hin qabuun amma hin danda'u sagaleen ta'aaf. Obboloota koo warra mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa jiraniif eekamsi haa ta'uuf. Sagalee ta'aa fi obboloota koo maaloo waliif ayyaannu? Guyyaa kamiifi kan nuti teenyu? Anoo isin hin qaba, isin waan hin qabdu. Yoo nan isin biraa kufe isinitti hin dhaga'amu. Yoo isin na biraa kuftan anaan natti dhaga'ama. Yoo isin na biraa miidhamtan anaan natti dhaga'ama. Qomoo koo kan taatan, lammii koo kan taatan hunduma keessan. Obboloota kootiif birmannu. Obboloota kootiif iyyinu. Erga caalatti kun kan ta'aa jiru lammii Oromoo kan ta'edha.
nama kan ta'eef kamiif waan natti dhagahama. Obboloota koo sagalee haa ta'an. Obboloota koo mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee haa ta'an. Eegumsi obboloota koo mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniif haa ta'u. Sagalee walii daddabarsaa qaamni dhaga'u yoo jiraate, qaamni dhagee furmaatatti kennu yoo jiraate, namaan caalatti immoo Rabbi isaaniif haa dhaqqabu. Namaan caalatti immoo Rabbi isaaniif hiikumsa haa laatu. Abbaan firdii dhugaa teessoo isaarra jira. Inni hojjetan dhadhanii mana ba'anii akka nama kamii armee isaatiif jedhee namni biyyaa ba'ee jira. Maatii kootiin dabarsa jedhee namni biyyaa ba'ee jira. Haadhaa fi ilmoo isaa namni gatee biyyaa ba'ee har'a kun akkatti rakkatu jira. Haati isaa kan karaa eegaa jirtu mucaan koo nagaadhumaan hojjetatee naa deebi'a kan jechuun biraa geggeessite. Har'a garuu dhaabitti kan mogoleen ishee lafa dhaabachuu dadhabee faanni ishee akka ibiddaa ishee gubee ollattee kirkirrachaa jirtu hin jirti. Haati ilmoo ishee armarraa fuute nan dabarsa naaf darbaa nuuf dabarsa jireenya bal'aa jiraanna jetteetoo mana isheetii armaa afaan keessaa fuute ilmoo ishee gatteetoo manaa baatee jirti. Mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa kan jirtu jirti. Akkasuma abbaan ilmoo isaa gateetoo naa darba jedheetoo irraa godaanee rakkachaa jiru jira. Akka nama kamii hojjedhee naa darbadhaniitu namni kan biyya isaa keessatti jiraachuu hin jiru. Itti tolee miti, nutti tolee miti kan mana biyya keenyaa baane, nutti tolee miti kan maatii keenya gidduudhaa godaanne. Tokko keenya nu dhaqqabuu danda'a boru. Sagalee haa taanuuf obboloota keenya. Eegumsi obboloota keenya mana hidhaa Suudi Arabiyaa jiraniif haa ta'u. Abbaan dhugaa, abbaan firdii dhugaa teessoo isaarra jira. Guyyaa tokko firdiin dhugaa hin taati. Sobaan akka darabamanitti, sobaan dhugaan isaanii akka irraa molqametti, sobaan gammachuun isaanii akka irraa molqametti hin hafani. Jira guyyaan tokko hundumaafuu abbaan firdii dhugaa firdii isaa fidee dhufa.